kitaabihi waan jedhu kaanit amanu waaqii fakkeen nufi gulna uumeedha. An akkasi. Mee dubbisi la apostle mee dubbisi. Maal dubbisa? Bashii mee dhageeffadhu yeroo takka. Maal tan tiyyanaan deebifne maaf gaafii dhibii gaafatta tiyyanaan deebifne. Qoy lammii keenya qoy ishi siif deebisa. Tiyyanaan deebifne. Waaqayyo fakkaatii keetiitiin si uumuu sanaan dubbisnaa mee dhageeffadhu. Dheekkamsi waaqayyo malee jiraachuu fi jal'ina namoota hundumaa irratti waaqa irraa hin mul'ataa jedha. Innoo jal'ina isaaniitiin dhugaa gadi hin ukkaamsu jedha. Waa'ee waaqayyootiif beekuun kan namaaf danda'amu isaaniif hubatamaadha. Kanas waaqayyo ofii isaaniitii hubachiiseera jedhe. Okay. Lakkoofsa 20 irratti maal jedha? Qoy lammii keenya qoy obsi yeroo takka. Bifni isaa ijaan hin argamne waaqayyo. Garuu fuulli isaa inni bara baraan waaqummaa isaas erga biyya lafaa uumamee jalqabee waan inni uume irratti qalbifatamee yaadatti argamuu hin danda'a. Kanaafis waan itti qabatan hin qabanii jedhe. Bifni isaas ijaan hin argamne jedhe. Anuma duuka deemu lakkoofsa 22 irratti maal jedhe? Waaqayyoon utuma beekanii akka waaqayyotti ulfinna hin laanneef galatas isaaf hin galchine bara yaada isaaniitiin waan waa'ee hin baafne duuka bu'an. Sammuun isaanis inni duudaanis hin ukkaanfamee jedhe. Ogeessota otuma ofiin jedhanii gowwooman. Ulfinna waaqayyo isa hin duune bifa nama isa du'utti, bifa simbirrootatti, bifa bineensa miila afuritti, bifa warra lafa irra munyiqanittis diddiranii jedhe. Ulfinna waaqayyo isa hin duune maalitti diran? Bifa nama isa du'utti. Atamma hin duutaa? Bifa kan kee kan ammoo tuyyuu waaqayyoon wal fakkeessite. Siif galamiti kanaafis jedhe waaqayyo kajeellaa gara isaaniitiin xuraa'ummatti walii isaanii gidduutti dhagna isaanii salphisuun dabarsee isaan kenne. Waaqayyo warra ammoo tuyyuu waaqayyoon namatti fakkeesse. Gowwoota duudota gowwoota jechuun jira lammii keenyaati maaf akkas jetti? Kottas deebii keessa gadi hin bayini. Yaa garii shaada inuma baattika. Rabbi si haa dandeessisu. Siin qabdaa miti macaafa ofirraa. Ati nin soom. Gadabaasii. Maal baasi? Akkuma Bukaari gabbaafte kallee gabbaasi. Bukaarii eessaa dhagaye? Fanni filaan? Eessarraa? Al-Bukaari. Isinitti hime deemu. Isinitti hime? Hin dhageenye Bukaari reefu dubbifti. Asaayil Bukaari. Al-Bukaari. Hai. Jila kana barsiiftani. Okay. Baniif bakka inni barbaadu baniif danqaraa kenna. Danqaraa kenna bana. Nam kenna. Danqaraa kenna hin jedhin abboo badaa nama kenna hin jedha. Nam kenna jechuun danqaraa jechuudha. Danqaraa jechuun. Danqaraa jechuun. Ati Boorana? Ati Boorananiti? Danqaraa jechuun bitta cufana wayiiti beektaa goonni danqaraa jechuun waan. Cufananiti. Pulburanaatti beektaa danqaraa Boorana. Dubbis filasun. Hin dubbisu ati foolisa. Dubbisi ati. Afaan Oromoo akka dassan beeku dubbisu. Akka dassan beekne kitaaba kamirraa dubbiste? Kitaabatirraa dubbiste san. Kana boodee waaqayyoo koottaa akka bifaa keenyatti akka fakkaata. Keenyattis nama uumnaa. Hin jedhu akkas. Jadi irra deebii dubbisi. Kana boodee waaqayyoo koottaa. Hinjadu kana booda akka fakkeenya keenyattis akka fakkeenya keenyattis nama uumna hinjadu danqaraa hinjadu dubbisi sirritti qubee afaan Oromoo sirreessi hin dabsin. Kana boode hinjadu kana boode hinjadu
Kana boodaadhe. Hin jedhu kana boodas. Kana boodee itti bitta. Hin jedhu. Maan jedhare? Afaan Oromoo sirreessi dubbisi. Ana afaan Boorana dubbisuu beeka bee. Afaan Booranaatiin dubbisi. Afaan Booranaa afaan Oromooti. Sumbita afaan sinarraa Wallaggaa fi Minaaminashinii fi Harargee fi Booranaa nanna dubbisi. Afaan sirriitti jabeessi dubbisi. Dafii dubbisi. Akkasuma qoramtee bita. Sunitti deebina. Boodaaf nu kaayi. Afaan Ingilizii si baasu? Yes. Okay, afaan Ingiliziiti waan isin jettu. God created man his own image. No, sirreessi. God created man his own image. Sirreessi. And God say, let us make. And no, impossible. Ingilifa kenna beeke san beeku waawani. Cicee san caccabsaa kenna. Waaqayyoon keenyaa fi keessanis adda, Ingilifaan keenyaa fi keessanis adda. Miti. Inni beektaa correcti. Ingilifaan correcti beeku. Waaqayyo gargar hin baasini. Ingilifaan kee correcti. Feetu qoree haa taatu. I don't care about that. God say, let us make. No, serious, no, never. And God say, let us make man no, serious. In our image. Serious, tamo serious. Aras dubbisuutti hin jiru. Afaan Amaaraatiin baasif ammas. Ati bita waan taate dhabde. Wanni asirra qoramtee. Waan si barsiisuu deemuu jira obsi. Hin jirtu. Wanni homaan na barsiiftaa fi yoon baranne. Waliin ilaalla. Wanni ati baratti hin jirtu. Maan na barsiiftaa nuun sirra baradde. Ati narra barattee mi? Hayyee galatoo. Suutumatti ilaalla. Suni hojiidhaan mul'isa. Galatoo. Annin gammadaati barachuudhaaf. Hayyee dubbisi. Afaan kanaan hin beeku. Ingiliffaan beektu. Amaariffaan beektu. Oromiffaan beektu. Afaan kan beektu. Ingiliffaan dubbisee naan diddanii. Obboleessoo Ingiliffaan beektu bar aan jetta. Ingiliffaan dubbisee naan diddanii. Hayyee Arabiffaan dubbisi. Ingiliffaan dubbisee naan diddanii. Hin beektu siin jedhe obboleessoo hin beektu. Arabiffaan dubbisi. Ingiliffaan dubbisee. Afaan Ingilizii humnateetii olii. Humnati yaanoleeni. Fadu waan siin jedhu. Kijiba dhugaa jaarsa mucaa fakkaatu jennaan nuti nama kafeeti. Kijiba dhugaa fakkaatu jaarsa mucaa fakkaatu. Fakkeen hin guletti afaan Booranaatiin. Dubbisi. Tana muumnaa bifaaf afaan keenya gula bifaaf fakkeenya keenya gula itti bitama kitaabee. Askanni afaan Booranaatiin baasi as kunnoo si guddisa. Yalla dafi. Afaan Booranaatiin bitta akkas jetta. Baasi afaan Booranaatiin. Baasi afaan Booranaatiin dubbisuun beektu ansiif dubbisa. Abboo. Maal goona kirjee yoo feete kurjee yoo feete curjee I don't care. Dubbisi afaan Booranaatiin as baasi kunnoo viidiyoo sitti ergeetiin jira. Yalla yoo ati afaan Booranaatiin sirreessa waan taate badhaasa seeqan. Ati beekta waan taate dhabde bakka fuulkeen kee dur jirti in gartaa. Akka isiin dhugaan gartaa. Dhugaa afaan Booranaatiin dubbisi. Mee afaan Booranaa eenyu qaba? Macaafa afaan Booranaa. Lokoda warra dhiyaasan isa. Lokonni ka isaanii addumatti jira. Nin beeka baran afaan Booranaa qabaachuun ture bar macaafa afaan Booranaa jalqaba. The first time macaafa afaan Booranaatiin dubbisee bar. Kanumaan xumuraa fi mee 27 dubbisu. 27 irratti maali akka inni uume Waaqayyo? Hayyee dubbisi
mucha. Apostle maal jedha kun? Kanaafuu waaqni akka bifa isaatti nama uume. Akka bifa waaqatti isa uume. Innis diraaf. No. Innis dhiiraaf isa uume. Innis Isaan uume. dhiiraa fi dubartii taasisee isaan uume. Umbeta loqoda. Ani Akka nanna bifa qodaa qubeedha dubbise. bifa jechuun maal jechuudha Apostle? Bifa jechuun maal jechuudha? Apostle Ambeta kun beta afaan isanii galu. Beta afaan Booranaa. bifa jechuun maal jechuudha? Bifa jechuun maal jechuudha? Naimi. Bifa jechuun waan fakkaata. Bifa jechuun adii yookiin gurraacha yookiin diimaa kan jennu kanaami? Garuu macaafi fakkeenyu fi gulle. Boona deebisi fakkeenya miti fakkeenya Waaqayyo kun akkanatti nama uumee jedha yaa macaafsii banaa qoy maal gochuudhaaf olii gadi dhiitamta miti Waaqayyo kan uume akka fakkaatti osoo hin taane bifa akka bifa isaatti nama uume kuno asirratti yoo mul'ata ta'eetiin hin jedhee kuno Waaqayyo akka bifa isaatti nama uumee jedha. Waaqayyo akka bifa isaatti nama uumee jedha. Kanaafuu bifa jechuun maal jechuudha? Naimi. Apostle. Yes. Bifa jechuun maal jechuudha? Bifa jechuun waan fakkaata jechuun waan fakkaata. Sawiyyoo bifa jechuun beektu ati agarraattu. Gurraacha diimaa bifa jechuun barbaadu. Aywa bifa jechuun gurraacha diimaa adii boora kan jennu kanaami Apostle. Ka ta'u ammoo akkas. namaaf Ingilifaan maaf Ayya. Kanaafuu amma Waaqayyo bifa keessatti dhageeffadhu kaa an diimaadha ati gurraacha. Dhageeffadhu kaa Waaqayyo diimaadha nama diimaa fakkaatamoo. Dhageeffadhu Waaqayyo nama diimaa fakkaatamoo. Si'i gurraacha kana fakkaatamoo anaa magaala fakkaata. Kitaabichi waan jedhu bifa fakkeen fi gulluumeen. Kunillee macaafaa bar. Maal taate isaa? Waaqayyo eenyuun fakkaata ammatti? Waaqayyo faranjii fakkaatamoo? Waaqayyo Oromoo fakkaatamoo? Waaqayyo uummata Afrikaa gurraachisan fakkaata? Anis fakkaata. Si fakkaata? Amma dhiifama naa godhan. Fakkeen fi gulla uume. Waaqayyoon si fakkaata moo si fakkaatu? Os dhaabbadha. Fakkeen fi gulla uumu waaqi. Waaqayyoon si ni fakkaata? Wanni an qabxuuf kan isaati. Okay, Waaqayyoon gingilchaa ni fakkaata? Ustaaz gingilchaa ni fakkaata? Isan beeki waaqa dubbii qabdan. Waaqayyoon ustaaz gingilchaa ni fakkaata? An gingilcha fakkaataa inti jedhe na jedhe susi jedhe. Gingilchaan baru ustaaz si wajjin haasa'u jiru kana inninis nama isa eenyutu uume? Gingilcha fakkaataa hin jenne gingilcha. Ana maqaa kooti bar. Isa haasa'u jiru kana ni haasawa? Ni fakkaata isa kana? Maqaa kiyyaan namaa gaafadha. Macaafi Ingilifaan bitaatitti soomtu. God created God created us in our own image. Yaa gool dhaggeeffadhu. Waaqayyoon na fakkaata jette. Anoo na ni fakkaata? Ingilifaan beektanaa gala waan isin jettu God created man his own image. Okay, na ni fakkaata. Ana ni fakkaata. Yaa fakkaata isaati. Okay. Bareeda. Naanaatii ni fakkaata?
Naani ni fakkaata. Warreetaan komeetti jalaa qoqqoran namni narrabsina jedhin. Dhiisi warra si arrabsu itti dubbatina. Naani ni fakkaata. Naani tana ni fakkaata. Namni narrabsina jedhin arrabuu gubba jira. Nama narrabsina kun hojii. Naani ni fakkaata. Kitaaba keessatti kitaaba quraanaa yookiin bibiliyaa keessatti akka nama arrabsa hin jenne. Maaf nama arrabsan? Okay, si usin arrabsina. Naani tana ni fakkaata. Arrabaa fasdumne moo walirra barachuu fasdumne? Okay, naani ni fakkaata moo fakkaatu Waaqayyoon? An fakkeenya nama diina islaama galuufi yoo sila galuu barbaadu galuu danda'u maal galin dantaatee yeroo galtees xaafuu jiranuu dansaaniti. Dhaggeeffadhu boo. Badaqa Waaqayyoon nama fakkaata jedhu. Naanii fi Aaminaa faa ni fakkaata. Ibnu Adinaanii fi gartee Ustaz Faaruqiin faa Anaas ni fakkaata. Eegasii burunqachaa kanaaf fakkaatee nu babbareedaa kana Islaama kana akkamitti hin fakkaanne. Dafii naa himime banadhu maayikii. Banad Bo Fila Yeta abbaat Waa'ee diinii islaanaatitu xiqqoo isa rakkisee beektanii. Waa'ee diinii islaanaatti deebitaa irraa banadhume. Eessaa sergasi ijoollee maaliif Boo naanii fi Aaminaa ni fakkaata Waaqayyoon? Ati fakkaata eenyu? An fakkaata abbaa kiyyaati fakkaata lubbuu tiyyaati. Abbaan kan kee ni fakkaata. Abbaan kan kee ni fakkaata. Sun abbaa isaa fakkaata. Abbaan isa sun ni fakkaata. Deemtee gaafatta. Abbaan sun dhibiin ni fakkaata. Abbaan abbaa kiyyaa qabri jira jala duutee gaafattee deebita. An kiyya si deebiseemi amma Aaminaa ni fakkaata. Dhala moo dhiira fakkaata? Waaqii akkeenyaa fi gulluu bees fakkaannaaf fuula taanammoo dhiira moo dhala fakkaataa fi kanaa deebisi. Is created is our own image. Dhiira moo dhala fakkaata? Waaqina fakkeenya yoo fuulati illee is fakkaan. Aboo harka jennaan miila jennaan. Hayyee Waaqayyoon fuulaan Waaqayyo fakkaataa mi'ati. Gaafiti bitta naan deebifne gaafiti ati bitta gaafiti bina gaafiti. Deebisan dhaggeeffadhu ati fuulaan Waaqayyoon fakkaataa naan jette fuulaan Waaqayyoon fakkaataa jetteemi. Gaafii keessa na baaftee jirta. Fuulli Waaqayyo fakkaata naan jette moo naan hin jenne? Waan an jedhe. Waan an jedhe fuulli kiyya Waaqayyo fakkaata jette moo hin jenne sin dhaga'u. Na dhageeffadhu. Miili rabbiin ibiddinaarti kee kibatsu ibiddinaarti gubbaa qabsuun kam miili sun kam. Rakkoota akkan qabu siif deebisaa. Akkiin si jedhe fuula. Kan deebisini gaafi na gaafatte. Kan deebisini gaafi na gaafatte. Daqiiqaa takka. Akkiin si jedhe fuulli kiyya Waaqayyo fakkaataa jetti. Amma dhuguma rabbii Waaqayyuma waa hunda uumeetu aboo dubbii. Maaf naan deebisin miyuuti mayiiti. Saree dhaggeeffadhuus. Mutii miti sibiila diimaan funyaan irratti kaa'e. Waaqayyoon sareenaa ramaan arrabsite. Dhaggeeffattu. Mana arrabsite ishii saree manaan jetti. Bagaan siin jee dhaggeeffadhu. Saree waan beekta. Iyyeen ni beeka Yesuustu saree jee nama arrabse. Isarraan bare. Saree. No, Yesuusiitu. Yesus saree siin jedhe. Ansaree siin jedhe. Iyyeen sareedha siin jedhe Yesuus. Annam. No, Yesuus sareedha jee. Hayi lakki. Macaafarraa sii kannaan. Lakki rakkoo mataa keetii qabda. No, rakkoo mataa kiyyaan qabu wangeela Maatiyoosii qaba rakkoo. Boqonnaa 15 rakkoo qabu. Mataan keetu fayyuu qaba ka saree namaan jettu. No, baleessa kiyya. Boqonnaa 15 lakkoofsa 30 irraa mataan keetuu sirri hin jiru. No, Yesuustu jedha bar.
Aya an duba kamin goda Yesus tu jade Matius tu barreesse kudashan soddomarrat esa deemte rakko gaafii takkaan gaafadha jedhee na jalaa milik garuu ani gaafiinti yaman waaqayyo fuulaan na fakkaata jedhe okay inni funyaan isaa kunoo wanta fakkaata munjigaa funyaan waaqayyo akkasumatti dhommoqaana yaa obbaleeyota fi أعوذ بالله حاشا لله فنيا واقعي تذكر متجوالا وهيف دفي برا نيني نتي اللهم ميلا هنكابو جيتشوتي أمانة تفكاتي إرجانو سنجنني تأكميتي نونجد لكي تأمم إساتي تفكاتو جنة هركا واللوفتي إني تأوفيتا نسال باتشيسو دفي بر أتيك ركعتي. نمني أيبي ربي تنبربادة جي ربي تو أيبي كبا أيبي سنين باسي إسلام أنكام فتشي نمني جي إيفو ما بأيبي رابر هو الحميد الذي حاول المحامد والمدائح كلها وانتفع عنه النقص ولا عيب لا إله إلا هو ولا عيب لا إله إلا هو سبحان الله. هو العزيز لا ربنا الآن انجفتا هم انجفتا العزيز بل هو عزيز سبحانه وتعالى في ملكه يعذبه على من عصاه ويؤتي من أتى ويحمد من حمد ويشكر لمن شكر له ومن عبد وأخلص له لله سبحانه وتعالى وما تيجي ما لباسه